ya bona fi sagalee nu dhageessis. Sagalee biraati dhageenye kaleessa bona. Waan mucaan jala naasina. Waan mucaan nuun jedhe sagalee amaanaa siisana nu dhageessisa. Amaanaa siisana reeffa biyya gashanna. Dhageeffatu obboleetti. Abboon Mubaariki. Mubaarik musammaa. Oromoo guutuu qaba sagalee sina dhageessisa. Itti kana. Siifan tokko siifan mi'uutii qabadhu dhimmi kun dhimma Oromoo hundaati. Abdii kumees keessa galee taa'aa jira dubbatu. Siraaj. Calluma jira. Takkatti qofa. Abdii kumee dubbatu. Guddaa isinitti illee dheeressu. Takkatti qofa isinitti dubbadha. Abdii waan kana lamuu Meedhagaa obboleessoo sabboon meedhagaa abboo. Nama jala wajjinaati. Kanatti jabaadha. Imbuin asirraa kaliifaa ko. Keri Allah yoo Rabbii sodaattan gaaffii koo qofa naaf deebisa. Sifan ta'e dhiifa manaa godhee. Obboleessa kiyyaa ki gootu Nuuraddiin ati gaafii siifan irraa barreessite san namni gaafiin san laalchiftu fedhu arrabsaa haa deebisu, fedhu haasawaa haa deebisu, fedhu aaraa haa deebisu, fedhu hoflaa haa deebisu, gaafii san guututti haa deebisu. Fedhu akka fedhetti haa deebisu. Itti kanna. Ila kuno itti garagalchine nam tokko dubbatina akka ammas cinaa lallabina haa dubbisuuf nama tokko illee barbaadu waan callifnuuf tennee wal dhageeffachuu kana akka itti kana okay beetani gaafin abdii lallattisiifanii abdii gaafattee gaafii torban isaa kenni deebisu namni bira maaf wacca akka jenne saniin booda immoo furmaata siifaniif deebisutti hin jiru ummata Oromoo dila kanaaf deebisu jira nama kumaa fi dhibba meeqaarraaf saniif deebisu jira so gaafii haa deebisu inni nam tokko illee cinaan dubbatina fedhu arrabsoon haa deebisu akka itti sattoltetti dhageeffate muuti qabadhu kaasaartu kun burqaadha moo'een bilbila na gaafatte siifan bilbilli biyya kanaa osoo abbaaraan eeyyamamne miti kan araba maaxina biyya kanaa osoo hin taane kan Nuraddiinii hiriyaa kootii osoo san eeyyamsiifne nama biraati onlaayinii irra kennuun dhoorkaadha yookaan hin danda'amu. Gaafii nama suuta nama sidhage namni nu dhageeffataa jiru nama kuma sadii. Abboo daa'ima nu waliin ati tasgabbaa'edha. Mucattii jibbuu waan biraa deebii uummata Oromootiin. Yoo dura waan qabatanii suutuma itti. Koomantiin cufinaa dhiisaa rakkoon qabu. Gaafii lammaffaa jaarsi mucattiitu jaartiitii jedheetti niin porooses godhaa jira. Ati waan gamtaa akka sochootee jedha. Akkasumaa misiifan. Akkasii miti. Jaarsi mucattii bifaan nutti hin mul'anne inni ani bifaan beeka jedha maaliif nutti hin himneedha innumti kun. Namni kun nama akkasiiti bakka akkasii hojjeta bakka akkasiitti hin beekamaaf nuun hin jenne ilma eekaleeti biyya eekaleeti maaf hin jenne. Maanutti hin himne bifa isaallee. Bifni isaa gurraacha. Qal'aa. Dheeraa. Bakkeen hojjetoon hin beeku. Rifeensi mataa firiitii qabu. Tole bakka madaamaa sanatti si deebi'a baabaa fi miira keessan galaniiti. Ati amma madaamatti dawwaltee maaliif uummata 2,900 kana hin dhageessisne? Ati amma bilbila kanaan dawwaltee obboleettiin koo mana keetti duute sun haati barbaadaa jiru mana sanatti hin duune jedhanii mee uummata kanaaf ibsi maaf hin jenne yookiin immoo obboleessan na bira jira jettee maaf asirratti naasofsiifne erga bilbilaa Nuuraddiin itti kennu iddaan bilbila natti kenni hin jenneen Nuuraddiintu daqiiqaa 10 si kadhatee dadhabe. Bilbila ila yeroo san sagalee mucattii tanaatu dhaga'uun fedhu bilbila keessan sii kenna ila amma inni yoo san dubbi makeetu dhaga'uun barbaanne haga wal kadhataa turre sagalee bantee dhageessisuu dandeetti. Bilbila erga qabaatte galatoom asiif fixita nuuf kennita. Walumaa galatti. Poolisa kennita tole. Ishi sadaffaatti dubbisiif. Sadaffa. Abboo gaafii keetuu irra diba dubbisiif. Hin dhagayin osoo maatiin hin dhagayin akkamitti osoo ollaan hin dhagayin prosesii namichi godhu suni akkamitti reeffa gashuu barbaade. Osoo ati mana sii keessa yeroo ijaazaa ji'a meeqa mana kee turte waggaa meeqa mana kee turte maallaqa situ dhaqee erkaa fuudhe akkamittiyyuu osoo haadhaaf abbaa hin mari'achiisin reeffa biyya gashuuf kaatanii dhossitanii. Siifan ani kanan beeku kontaatti mucaa waliin hin qabu hin beeku. Hin qabda eessatti qabda bakka itti qabdu siimoo? Mucaa kana okay baaba dhaggeeffadhu gaaffii keessii deebise gaaffii kooti kun bakka itti beektu mucaan kun sirraan dhagaye siin jedhe isatu natti mee siin jedhe kaleessa sirratti baabaa kiyya dhaggeeffadhu leenca kiyya miira keessan seeniin isatu natti mee jette isatu natti mee siin jedhe
Sitoo itti mee du'a mucattii kana akkamitti inni dura kee bu'ee process gochuu danda'e? Du'uma mucattii kanaa kan itti mee si'i akkamitti inni booda kee dhufee processii gochuu danda'e? Isa waliin jiraataa ture. Waliin jiraataa turan waliin hariiroo qaban. Sababa ta'ee bilbila maatii waan qabu. Kan bilbila maatii illee waan hin qabneef. Oromoo asitti naa qabadhaa kuni deebii keessani. Gurbaan sun jaartii mucattii osoo hin taane jaarsa mucattii osoo hin taane bitamee dhokatee kan hojjetaa jirudha. Asin naa qabadhaa. Siniif daragaa. Eeshi. Itti fufi gaaffii afuraffaa. Si deebisa. Waan isin maaliif silaasituu akka isin duutetti maaliif dura forsosii kana eegale gaaffii jettee na gaafatteef namni 3,000 jala kanarratti sirra dhageeffadha. Jalqaba natti fide isa hiriyaatii jedhee fide waliin haasawaa qabanii osoo namni godheef isaa na caalaa dirqama oromummaadhaan itti aana malee hiriyyummaadhaan istirii keessa walii qabaniif isatu na dursa. Maatii isaayyuu isatu dursa. Sigaltee akka haadhaaf abbaa manaatti waliin jiraataa turan gatii ta'eef jechuudha. Haadha manaatii jedhee dhufee dubbatee asirratti isan na dursa. Sigaltee anuuyyuu sababni rakkoo kana madaamii irra dhageennaan isa gaafa quba qabda. Rakkoon kun akkam haadha manaateeti hiriyaateeti situ fuudhee fide quba qabda nan quban qabu jedhe. Awwaan dhageessa dabarsa. Sababa inni quban qabne. Ergaati isa dhageesse akkamitti paaspoortii si jala taa'e? Erga inni irraa abbaa manaa jarri taanii paaspoortiin mana kee mucattiin bakka hojii namichi bakka biraati. Akkamitti mee dubbiin kun? Haali jireenya biyya kanaa kun eenyu nama yaada gaafa nama amane nama kennata kun amantii. Amantiidhaan namni waan tokko amaanaa nama bira kaata amaanaa nama bira kaata. Okay. Gurbaati birrii gaafa mucattii irraa birrii fuutu eenyu dhaqee birrii irraa fuudhe? Dereebere dhaqee irraa fuudhe. Jalqaba jaartii koota irraa fuudhee jette? Sagalee isa fiduu dandeetti. Okay. Mana Nuuraddiinti kanaasuuf ne hin jira. Tole. Itti aani gaaffii itti aanu dubbisiif. Gaaffiin afuraffaa waa'ee mana yaalaa Tumara ammoo Nuuraddiin. Jara birallee gaaffii qaba maali beektaa? Gannii fi siifan illee kamsaa kaleetu iyyuu micayyootti haasayanii jiranii namitti haasayee jira waan jetteef micayyoo akka tuute garuu san dura siifan rakkoo qabdii haa baaftu san. Maaliif beektaa? Kalee itti haasoftee jette. Kalee hin jirtu micayoon tun. Akka siraa turanii. Itti deebina. Tole gaaffii bareeda. Gooshi sabboonaa kiyyaata akkuma maqaa keetiiti bar. Tole sii deebisna sallee. Akkasii gaaffii yoonaa dubbisuu diddan inni guddaan inni jabaan an barbaadu. Madaamiin halkan sa'aa ja'aatti natti dawwaltee mucattiin duute jettee waan barreeffamaa fi bilbila wayii natti ergitee jette. Bilbila siisitti ergite sana iskiriishuutii kanarratti waan ragaa siisitti ergite sana. Inni lammaffaan immoo sagalee mucattiin amaanaa si kennattee maallaqa koo kana waa ittiin naqabbarii waa ittiin biyya naqashi kan jette sana sagalee sana fidi. Sagalee sana fidi. Ofiif namatu ajjeese mucattii sagalee sana fidi. Abdii yakkamaadhaaf. Yakkaabdiidhaan seerri haa qoratu isin poolisaan kana booda jechuudha. Kana booda argitanii bakka dhugaa yeroo ka'u akkas taatan. Sagalee mucattii jira jettamti warra kaan himuut naa godha. Sagalee mucattii jira situ jedhe. Amaanaa natti kennatte situ jedhe. Fidi sagalee sana. Siifan amma Nuurre fidi sagalee sana bira jirta sagalee sana nuu bana. Ani sagalee mucattiin qaba. Wanna godhi abdiin rakkoo qaba jedhaati. Abdiin rakkoo qaba jedhaati. Sagalee sana nuu bana. Sagalee mucattiin amaanaa sinitti kennattee maallaqa koo. Taana deemnu meemtema as keessa jiru abdii kumeetii sarraa kennaati. Abdiin kumee reef dhufa. Abdiin kumee hin beeku harka dheengaddaatiin nuti ittiyye. Reef dhufa. Nama reef dhufu sirna jettanii dubartii jettanii achi nu qabina. Bilbila mucattiin amaanaa mucattiin sagalee simbira kaattee yoon biyya galee yoon du'e maallaqa kanaan biyya nagashaa yoon immoo hin duune maallaqa kana biyya nagashi nu jettee sagalee ergite sana iskiriinshuutii wajjin saatii isaa wajjin nu dhageessisi sagalee mucattiitiin wal bira qabnee ilaalla. Abdiin shakkamaami gurbaan fuulee shakkamaami shakkamaadhaami
maatii isiirraa bakka bu'ummaa irraan qabinaa dara rabbii shari'a irraan qabinaa rabbii lubbuu namaaf irraan qabinaa irraan qabinaa Nama kana godha karaa gabaabaa jiran yaajama. Isin bakka bu'ummaa kenna. Warri bakka fudhatu kenna. maatii fiduu qabna maatii dhaanaa sofneera maatii fiduu qabna maatii bakka buufata. Ayye bakka Kana bu'ummaa hunda dhiisaa dura sagalee nu dhageessisa. Sagalee nu dhageessisa isinitti dhiifna. Sagalee isiin amaanaa maallaqa koo kana wayi biyya naagasha wayi honduu ittiin nagasha kan jette sagalee sana nu dhageessisa isinirratti dhiifna. Dhageeffadha jiran. Mubaarak dabalee na kennite. Uummanni kun marti akkanatti yaa'ee as taa'ee gara naanillee taa'ee waan Maal jedhu. kun Oromoo kuma sadii caaltanii Oromoo kuma sadii tas jira hunduu rakkataa rabboleessa. Akkana godha amma akkana godha. Akkana godha. Sagalee nu dhageessisa. Shari'allaan nan darbina sagalee nu dhageessisa. Oromoon kuma sadii kun Oromoon kuma sadii kun lubbuu mucattii tanaatiif nama bakka buusaati. Mucaan illee asi jira. Nullee asirra. Oromoon kuma sadii kun nama bakka buusaa Komentii koottaati. bani Mubaarak. Mubaarak bilis dabalee na kennite. Kuma qofa dubbadhaa jiran Kere Allah Rabbii biyyaa sin baase. Rabbii biyyaa sin baase di sagalee sana naa gaafadhu reecha. abboo irraa nu kenna ajaa'ibaa. Laalo gutakka dhiifamaa wajji isiniin dhaggeeffadha malee hin dubbanne ana borishiitaadha. Obboleettii yaqaatuma dubbattanii dabalee nu kenname waan tokko isin sirreessina. Mee gutakka usaatiis nu sirreessita. Ani haa dubbadhu gutakka haa please. Useen isin dhaggeeffadhe. Ijoollee Dubaay jirtu tana sagalee isaanii gallakkisaa akka na dhaga'aniin fada. Hunda keessaniin dubbisu jira. Takkaa miti dubbachuu jira. Kabajaadhaan gutakka qofa Yoo dhugama dhiiga mucayyoo tanaa baasuu barbaadan. Yoo dhugumatti dhiini mucayyoo tanaa garaa isin Yaa dubbii afaaniin fixanne gutakka naa kan warri Dubaay jirtan. dhaggeeffadhu haasaa dadhabnee jira nuti akkanatti lolle isin hojii keessan hojjetaa ooltanii dhuftanii asirra taa'u jirtan nu ganama obboroo baanee kan maamatti hin galle dhaggeeffadha yoo dhugama dhiiga mucattii tanaa baasuu feetan namni as keessa jirtan namni gurguddaan Mubaarak dhaga'uu jirta yoo ta'e anillee arsi mucaa nama shakkames arsi mucaan kunis arsi nama maccaa tuulamaa keessa nama isin hin qabne jettan biyya kana bakka buusaati bakka bu'ummaa maatiin isaa isii haa erguufi abbaa fedhe mucaan funyaan qabee seera dhiyeessuu danda'a kana gootanii dandeessanii haasa'an bullu kanuma godhuu dandeessanii. Nama jajjabaatas keessa jira. Namoota lubbuu intala nama kanaa barbaadu as keessa jirutu jira. Erga marrajaan hundi ukkaamame maal godha? Marrajaan ukkaamamee jira. Marrajaan ukkaamamee. Marrajaan tokko illee hin jiru bar. Marrajaan ta'e hin jiru bar. Sagalee nu dhageessisime. Mee goota kiyya boonaa kiyya sagalee nu dhageessise. Wanni godhame Sagalee biraa hin dhageenye kaleessa boonaa. Waan mucaan nu jira. Yana jala naasina. Waan mucaan nu jedhe sagalee amaanaa siisana nu dhageessisa. Amaanaa siisana reeffa biyya gashanna. dhaggeeffadhu obboleetti. Abboo Mubaariki. Dhagee jiraadha dhagee. Mubaarak musammaa. Oromoo guutuu qaba sagalee sina dhageessisa. Itti kana. Koi siifan al tokko siifan mi'uutii qabadhu dhimmi kun dhimma Oromoo hundaati abdii kumee as keessa galee taa'aa jira dubbatu. Siraaj. Calluma jedha. Takkatti qofa. Abdii kumee dubbatu. Guddaa isinitti illee dheeressu. Takkatti qofa isinitti dubbadha. Abdii waan kana lamuu Mee dhagaa obboleessoo sabboona mee dhagaa abboo. Nama jala wajjinaati. Buudhaa. Dhagaye. Dhimmi lubbuu dhimma guddaa. Lubbuun namaa nama harkatti ba'uu danda'a. Yes. Gaafa lubbuun namaa nama harkatti baate, gaafa namni nama harkatti du'e, gaafa namni nama harkatti madaa'e. Oromoon mee jallisaa jiran dhageeffadha. Oromoon akka itti fixatuun qaba. Uummanni kun akkaataa ittiin fixatuun qaba. Gumaa isaallee akka itti fixatuun qaba yoo dhugumatti lubbuun namaa nama harkatti baate. Dhagaya lubbuun namaa yoo nama harkatti baate akka itti fixatuun qaba haala itti fixatuun qaba. Takka yeroo calqabaatiif bifa amma deemamaa jiru kanaan argine malee lubbuu namaa irratti lubbuu namaa dabarte irratti bifa waca akkanaatiin furmaanni argamu baay'ee waan jiru natti hin fakkaatu. Uummaa barbaadaa turre barnu. Yeroo dhageeffadhaa mee uummata waan kaleessa kennam akkaataa kaleessa isin kaa'ame wallaalina. Nama lubbuun isaa harka baate yoo jiraate ila dhagaa. Nama aarsaa bara. Miidiyaatti gara dhugaa kan baasee. Haala amma deemamu kanaan lubbuu namaa as gubbaa keessanii lubbuu namaa dabarte as gubbaa teettanii bifa amma hin fidha jettan kanaan fixuu hin dandeessan. Maaliif isin hin jedhe
lubbuu namaa hin dabarte akkaanuu haa dabartu akka maleenuu haa dabartu harka namaatti haa baatu ofiinuu haa baatu gaafa dhugaan tuni baate gaafa mucaa kan harkatti yookaan lubbuun isiituu baate sirna qabdi akkaataa ittiin gumaa tanayyuu fixatan qabdi gumaan kaleessa fixatan jechaa miti yoo dhuguma harka isaatitti baate yoo harka isaatitti hin baane ummanni illee kaleessa haala ittiin gumaa ofirraa fixatuu qaba yookaan haala ittiin ofirraa deebisuu qaba. Akkaataan as gubbaa dubbatan sirna mana murtii fakkaata malee sirna lubbuu namaatiif dubbataa jirtan quuqama lubbuu namaatiif dubbataa jirtan hin fakkaatu. Natti fakkaatu jara dhageeffadha. Nuraddiin isin nama guguddaa mi rabbii jedhaati. Isin nama gurguddaa bar. Sirna waa deebisani sirna waa ofirraa deebisan malee wacaawwanni deebi'u tokko hin jiru obboleessoo dhagaa jara sirna keessaa baatanii akkaataa sirna waa ittiin fixatanii osoo beektan akkaataa itti sirna ofirraa deebisanii waa osoo beektan yoo dhugaan tun achi jiraatte dhugaa tan akkamitti baafna yoo dhugaan tun achi hin jiraatte akkamitti baafna sirna kaleessa wallaaltanii dhiiroo rabbii jedhaati gumaa kaleessa akkatti fixatanii wallaaltanii yoo dhuguma fixattiin tun harka mucaa kanaatitti baate yoo kaane ammootu waca as gubbat deemamuun mabaarikii kiyya nama si kabaju waca as gubbat deemamuun akkana haa ta'uun waca taatee akira wacaan dubbiin tun gar tokko malee osoo falan argatiin osoo furmaatan argatiin bakka dhugaatti wacama abdii bakka dhugaadhaaf deemama akkas bakka dhugaa yeroo ga'u wacama. Akkas ila giftiti yame giftiti ila jarana kaleessa namni nama harka du'ee jira namni kaleessa walajjeessa harka namaatti ba'uu dhaba shakkiin jiraata ni jiraata kun waanuma kaleessa jiru namni illee du'uu waanuma kaleessa jiru nama harkatti illee lubbuun namaa ba'u illee waanuma kaleessa jiru hadha haaraa hin baane lubbuu nama dabartee deebisuun danda'ama hin danda'amu garuu lubbuu dabartee falli maal ta'ani ummanni mari'atee hawaasni kun mari'atee ummanni kun mari'atee gama mucattiitii illee haa ta'u yoo dhuguma mucaa kan harkatti illee lubbuu mucaa kanaallee baatee jiraate gama mucaatii illee dhimmi kun inumaayyuu dhimma nama dhuunfaa ilaallatu miti dhimma gosa ilaallatuyyuu dhimma gosaaf gosa ilaallatu dhimma warra mucaa ilaallatu dhimma warra mucattii ilaallatu dhimmi kun malee dhimma aniifatama sooshaal miidiyaa kana gubbaa fixuu dandeenyu miti lubbuu namaati lubbuu mucayyoo tanaa ammootu dabartee hin deebitu lubbuu simbiraati miti kas gubbaa taa'aniitiin irraa mormaa jiran akkana haa ta'u akkas haa ta'uun wanni wacamee akira furmaata tokko malee gargar ba'uudhaaf deemama beeki bara mucattii warra qabdi namarraa baate lafarraa hin baane abbaa qabdi haadha qabdi gosa qabdi argiteerta mucaan kun illee akka mucaatitti illee baate gosa qaba gosatu irraa fixa gosatu gumaa irraa fixata malee anaaf si'i miti kas gubbaa teennee wodhee iyyisiifne furmaata gochuu illee dandeenyu mana murtiiti miti mana murtii jirraa jedhan maa waca baay'essan. Rabbii jedhaa gunguma dhiisaati sagalee nuu bansiisa. Jaarsummi irra jiru gunguma dhiisaati sagalee nuu bansiisa. Sagalee jira. Mucattiin amaanaa kennattee duute nuun jedhani. Hin dhossina dhara kana hin dhossina. Jaarsummi biyya Ilufaaboor jaarsummi baaleen godina. Sagalee iskiriinshuut goonee hin erginaaf. Nishti iskiriinsuut asuma irratti uummata 3,000 kana irratti aarzi. Sagaleen sun ka'ee nu ta'u akkamitti beektu? In beekan sagalee mucattii of biraa qaba kumaatamaan hiriyoota sirraa fudhadhee. Injira jedhee jira. Abdiin injira jedhee jira. Injira jedhe kaleessa. Uummata 2,000 irratti injira. Mucattiin amaanaa birriin akka kennattee yoon du'e kanaan reeffa koo gashi. Yoon jiraadhe immoo maatii kootti gashi jette. Amma calisa isin hunduu calisa. Dhageeffadha. Namni ajjeese nama 5 aziruu jettan rakkoon qabu. No, hin jenne. Dhageeffadha siifan bakka illee baana. Mana namaati. Hin jenne nutti hin qabina hin jenne. Haata dhageeffadha. Dhugaa Ameerikaati baaftee Masrii dhufee Kanaadaa dhufee baasu tokko hin jiru.